ijoolleen kan keenya sababa ta'anii ummata kana walitti nu hidhan jeezaa jaraa firdoosin rabbiin adeebisuu fi madiinaadhaaf waayilasii hundaaf ammas irra deebinee rabbal aalamiin isii wajjiniin ajiraatu waayilasiitii wajjin rabbi isii wajjiniin ajiraatu. Miidiyaa barakaatii barakaa rabbi keessa nuuf akaa'u har'a sagantaa madarasaa Jabbaar nu sajjalaa oolee magaalaa Didooti. Akkuma kana bakka hunda deemee miidiyaan barakaa kun waan guddaa hojjetaa jira, nuuf waraabaa jira, nuuf tamsaasaa jira. Yoo dura bu'anii munan dubbadha jedhanii akka nama daraaraa haamu nama godhaa jedhan. Dubbiin kanuma hayyuu keessatti hafaa. Akkuma sheekni keenya munashirni guddaan angafti munashidootaa aalimni Sheekh Ismaa'il Abbaa Milkii jedhan miidiyaa barakaa bira uummanni dhaabachuu qaba. Miidiyaa gaafa jedhamu miidiyaan kun kan hawaasa tokkoo qofan ta'u. Miidiyaan barakaa har'aa girdoo hedduu ciree miidiyaan tokko osoo dhufee nun dubbachiisin nun haasofsiisin haala gaariidhaan dhufee madrasaa keenya waraabaa masjida keenya waraabaa ummata kan keenya akka inni bakka biraatti illee mul'atu nu godhee baay'ee galatoonfannaa. Miidiyaa kanaas miidiyaa barakaati. Madrasaa nu waraabaa ture. Miidiyaa kanaanis nu galatoomaa jedhanii hanga miidiyaa kanarraa as gammadaniif. يا بلا جلالامي أسكر قلاتني وللالا خيري والقرسنا ديني رب العالمين يا بلا جلالامي أسكر قلاتني وللالا خيري والقرسنا ديني رب العالمين ولما جالتا ديني والقافتا ولدقيفتا ولتدسنا كرا شريعا نبينا وتوكي سنبالين الراقر قلو اسن الراملو دقهون دينا ميقا مقامون نيسنا دروم نبي الرابر والقافتا وللرابرتا دفيل العنا نكك بها ميونا صل وسلم يا رب العالمين على نبينا كمل إيماننا يا أرحم الراحمين صل وسلم يا رب العالمين على نبينا كمل إيماننا يا أرحم الراحمين. شيخ إسماعيل أبا ملكي ميديا كناس ميديا بركاتي مدرسة نورابات تره ميديا كنانس نوغرتو ماجداني عنك ميديا كنا راسك مدنيس إن شاء الله هذا بتني بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميديا بركاتي بركة ربك سنوفقاو حرّا سكنتا مدرسة Jabbaar nu sajjalaa oolee magaalaa Didooti. Akkuma kana bakka hunda deemee miidiyaan barakaa kun waan guddaa hojjetaa jira, nuuf waraabaa jira, nuuf tamsaasaa jira, nuuf dabarsaa jira. Akka miidiyaa kana guddifannee bira dhaabbannu jedha. Marti keessanuyyuu akka waliin bira dhaabbannee miidiyaa kana guddifannu sheekonni keenya sheekonni guddaan Sheekh Badruu akka isaanii itti nu ida'anu asumaanuu achirraan Sheekh Muhammad Mustafaan itti nu dabalu meemee isaanirraa nu caqasa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله دبينا فين أبو يوانا تفيتات مالي نمني حيوني يونا مدورة دبتي جلن أرمينا مفونان سيسايدن يودورا بواني منن دبت جدني أكنا مدرارها منا مقول آيدن دبين كانوا ما حيو كيس التفا أكما شيخني كينيا منشرني قدان أنقفتي منشدوتا عالمني شيخ إسماعيل أبا ملكي جدن ميديا بركة بira uummanni dhaabachuu qaba. Miidiyaa gaafa jedhamu
miidiyaan kun kan hawaasa tokkoo qofan ta'u. Miidiyaan kun kan amantaa tokkoo qofan ta'u qaayidaan miidiyaa. Miidiyaan gaafa namni rakkate kan rakkina nama kamiyyuu baasee ibsu miidiyaadha. Gaafa namni ballatee gaarummaa wayii qabaatee gaarummaa kana iddootti mul'ifatu dhabu kan namaa baasu miidiyaadha. Miidiyaan barakaa dhalataadha. Hin dhalatee bishaan itti naquu gaafata. Itti haramuu gaafata. Waa ofiitti immoo abbaa taramata. Uummanni muslimaa miidiyaan barakaa jechuun maali jedhaa? yuutuubii isaa seenaatiin sabiskiraayib godhaa, sheer walii godhaa, laayikii godhaa. Koomentii jalatti immoo waan miidiyaan barakaa dabarsu ilaalaati intoleef hin badeen isin ilaallata. Sheeka keenya sheeka guddaa caalima itti gaafatamaa majlisaa hawaasa muslimaa miti dubbannee dabarsine hawaasa aanaa dedoo keessa jiran itti gaafatamaa hawaasa kanaa kataan tajaajilaa hawaasa isaanii kataan Sheekh Muhammad Mustafaa waan nuun jedhan isaantu beeka. Miidiyaa barakaatii waan isinii dabarsanu isaantu beeka, dhaggeeffachuun isin. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي أما جركني أمتكينيا مقالا شيكي داونا مدرسة جبار الراكاني أما قرى مسجد السلام أجمع والأولاد كان نتجروا وتقما جماعة تقو ميديان بركة الرا قردو يدو شري miidiyaan tokko osoo dhufee nun dubbachiisin nun haasofsiisin haala gaariidhaan dhufee madrasaa keenya waraabaa masjida keenya waraabaa ummata kan keenya akka inni bakka biraatti illee mul'atu nu godhee baay'eedhaan galatoonfannaa. Miidiyaan yeroo ammaa qophaa socho'uu hin danda'u, of qofaa deemuu hin danda'u. Waa baay'eedha wanni isa barbaachisu, waa baay'eedha wanni isa gaafatu. Socho'uudhaaf ummata kana deemee rakkoo ummanni qaban, rakkoo amantaan qabu ilaaluudhaaf waa baay'eedha kan isa barbaachisu. Isa kanaaf nu akka kan keenyatti akka jamaa'aa kanaatti jamaa'aa masjida kanaaf kanaa sanaaf sanaa masjida hedduudha kan nuti as keessaa qabnu. Miidiyaa kana bira inshaallah miidiyaa maqaan isaa namatti tolu baraka albaraka miidiyaa jedhamu kana bira inshaallah hin dhaabbannaa. Yaadaanis qabeenyaa kan keenyaanis hamma dandeenyuun ummanni keenya itti jaallatee itti gammadee baay'ee galata guddaa irraa qaba. Miidiyaa kana inshaallah miidiyaa keenya ummata muslimaa keessaa tokko waan ta'eef inshaallah akka kan keenyatti akka jamaa kan keenyaatti sochii adda addaa waan danda'amuun bira dhaabbannaan isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa obboleessa kan keenya miidiyaa kana nu qabatee dhufee Faayiz Sheekh Fadlu dhalataadhuma ollaa kan keenya asuma aanaa naaddaa gandaa haroo harbuu jedhamuttiin dhaladhee cittin guddadhee achii ka'eetiin immoo waa burqisiisuu jalqabe jedha. Baay'een jaalladhe, baay'een itti gammade gurbaa kan keenyaa. Kanaaf isinis ummanni kan keenyaa naa galatoonfadhaa, naa jaalladhaan isiniin jedha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sheeka keenya akkuma kana Sheekh Abu Ayyaash Sheekh Badru Mustafaa akkuma kana munashida jaallatamaa ummata muslimaa hedduu biratti beekamaa Sheekh Ismaa'iil Abbaa Milkii kan yeroo dheeraadhaaf walitti hidhamnee wajjiniin jirru. Akkuma kana Abu Hurayraa yeroo lama yookaan harri sadaffaa isaati jedheetii yaada magaalattii kana seenuudhaaf jara kana baay'ee jaallanna, baay'ee kabajna. Tokko nuti harka wal qabannee jirra, harka wal qabanneeti diin kana guddisuudhaaf inshaallah wajjiniin gara fuulduraatti illee socho'uudhaaf deemuudhaaf wal qabannee wajjiniin sochoonaa, wajjiniin deemnaa. Rakkoo jiru heloo jennee wal gaafataa kottaa jennaan isin dhufan inshaallah.
أكلت ولي قال لي وادا سنرا الله أكبر الله أكبر ربي سنا قدسو ميديا كينيا ربي نوفا قدسو علماء كان كينيا داعي كان كينيا منشدة كان كينيا فول درت ورديم ربي سانا قدو وجني ولتقبمني ورمو جنة الفردوس أكما فولا ولتقرق قال لي جركنا ور جنة الفردوس ولا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا أبا بكر عمر عثمان خالد في صحابتها والجنين ور ربي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ور ربي جري وجنين ربي ولتنو هاكب ربي ولتنو كتن وولتنو كت ربي نتنفدين وولتنو جيجر ربي نتنفدين آفاتي أتدى ربي نرها ديبس رحمة بركة قبول لربي نوفكين رحمة ربي نوفديسو لفتي ديبوتي بيجي ديبوتي رحمة بركة ربي نوفكينو إجول لوان كان كينيا سببات أني أمتكنا ولتنو هيدان جيزا جرا فردوس ربي ديبسو في مدينة داف وايلسي هنداف أمس الردبيني رب العالمين isi wajjiniin hajiraatu waa'ila isiitii wajjin rabbi si wajjiniin hajiraatu rabbi si gammachiisu nu gammachiifte nama danuun itti gammade gammachuu safaran qabne rabbi si baadhaasu آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم